Diyaalisiisiin kaleen nama gaafa hojii kana dalaguu dadhabu meeshaatiin dhiiga miidhanii balfa kan akka inni ba'u dhangala'aan barbaachifnes akka ba'u gochuu jechuudha. Dhiiga waraabanii dhiiga kana qulqulleessanii deebisanii nama sanaaf bakka buusu akka jechuudha. Fakkeenyaaf ujummoon nama tokkorraa fuudhee maashinitti geesse deebisu sunii fi maashinicha keessaa inni qulqulleessu suni nama tokko qofaa fayyadaa jechuudha. Takkaa namni tokko yoo fayyadame irra deebi'amee hin fayyadamu biyya keenyatti riipiroosesiin godhamu jechuudha. Abiraani kalee jijjiiruu kan jennu jechuudha. Tiraansplantii kan jedhamu. Inni immoo namni kalee fayyaa qabu tokko nama arjoomee bifa wal'aansa akkasii yaaluutiin bakka godhame sana booda qoricha barbaachisuu fi of eeggannaa barbaachisu yaalii barbaachisu godhachuudhaan kalee kan nama biraatiin akka inni gargaaramu gochuudha jechuudha. Haga sana fagaatuu danda'a jechuudha yaaliin kalee. Diyaalisiisiin sun karaa hidda dhiigaati moo yaaliinsaa moo maa inni meenaa himaa? Biyya keenyatti kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu gosa tokkodha. Garuu dimshaashatti haa ta'uu fi hojii kaleen dadhabe tokko bakka buusu tokkoon kallacha ujummoo dhiigarraa ujummootiin maashiniitti geessanii maashiniirraa immoo ujummootti deebisu jechuudha. Inni kun hidda dhiiga isa gurguddaa kana fayyadamuudhaan hidda dhiiga mormaa ta'uu danda'a, hidda dhiiga harkaa ta'uu danda'a. Himodaayalisisii jedhama afaan Ingiliffaatiin dhiiga fuudhanii miiccanii deebisu akka jechuudha. Kaanin immoo hidda dhiigaa kana bal'isanii harka irratti bifa eevististullaa jedhamu hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo lilmootiin waraabnee fuunu mijataa ta'ee bal'aa ta'ee salphaatti dhiiga ariitii guddaatiin dafanii fuudhanii dafanii deebisuuf akka mijatutti eevististullaa kan jedhamu ni hojjetamaa jechuudha. Dhiigi waraabamee meeshaatti nam'e sun meeshaa keessatti immoo qulqullaa'ee ammas ujummoo dhiigaanii nama sanatti deebistuu jechuudha. Akkasi. Kan lammaffaan nuti biyya keenyatti badaa hin fayyadamnu peritooniyaal daayalisisii jedhama. Inni immoo maal jechuudha marximmaanii fi haguugduu marximmaanii keessa ujummoon owwaalamee dhangala'aan marximmaanii fi haguugdii marximmaanii kana keessatti nammaa jechuudha. Sana booda balfii dhangala'aa sanatti akka inni fuudhamu godhama. San booda dhangala'aa sana baasaniitu dhangalaasu jechuudha. Maaliif balfa qabatee dhufee jechuudha. Namni egaa tooftaa kanaan wal'aanamu si'a meeqa deddeebi'a? Yeroo baay'ee kana maleeffatame nu biratti torbee keessatti al-sadii alii al-lama caalaati. Torbeetti sadiisa godhamudha jechuudha. Seeshiniin tokko yookaan akkaatti yommuu godhamu immoo sa'a afur kan turu jechuudha. Dhukkubsattuu kalee warra akka bayyaannatu wanta duubatti deebi'u yoo ta'e gosa garaagaraatu jira. Walitti fufamee kan miidhamu jira. Kontiinees kan jennu jechuudha. Alii immoo akka haala namni sun itti jiru irratti hundaa'ame gabaabsuus bal'isuus hin danda'amaa jechuudha. Diyaalisiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu persentiin 90-95 Finfinnee keessa jira. Iyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Haalli baatii isaa maal kana dabalate. Umriin isaa 24 kan ta'e dargaggoo Gammachiis Buusaa tajaajila diyaalisiisii kan dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo ammamitti akka deddeebi'u gaafadheeni akkas naan jedhe. Torbanitti guyyaa 3 naqaa turee haalumti ulfaanaa lama dhaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa naquu gatiin diyaalisiisii 2,500dha. Qorichi sana duukaa fudhatamu immoo heepaarinii birrii 500dha. Hippootinii aayireenii waan jedhamu jira inni immoo birrii 2,500dha. Heepaarinii dhaabbataadha aayireenii fi hippootinii immoo haala dhiiga kee gadi bu'u irratti hundaa'aa. Guyyaa tokko gara birrii 4,500dha. Kaffaltiin guddaa baay'ee birrii 35,000 oliidha bakka ajaa'iba. Kun kaffaltii mana kiimii duwwaadhaa laaboraatoorii milmaalota kana bukkeedha. Sana oliidha. Isa kana gaa humni kee danda'eetu baasaa jirtaa? Uummatuma inni deeggaree namoota dhuunfaattis bilbiladhee karaa sooshaal miidiyaas uummata na deeggara malee waan tokko saanta tokko iyyuu baraan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen taa'u obsee maasaba waan qarshii dhabeewwanii dhabeeti kaniin lama dhaqaa jiru. Silaa sadii. Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'eera? Ergi michiisa jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a 5 ol fixe. Kaleen akka na dhukkubaan hin beeku. Na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uu isaatti argame feel taanaan immoo cimaan natti cimnaan doktariin akkamii diyaalisiisii jalqabu na godhe. Hospitaalota mootummaa hooyeyyaallee diyaalisiisiif jechuu goote?
Hospitaala mootummaatti achitti kan jalqaba ilaalamiyyuu. Daayilasiisii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan isin ga'uusu waan nuun jenna hanga ammaatti warafaan hin geenye nu waamnis. Haati warraa koo bakka duusaarra jettee birrii namoota harkaan illee keessatti gara dhuunfaatti kan isheen geessite. Maatiin koo irra qalleessadha. Amma immoo obboleessi koo qaleenaaf kennuudhaaf gara koo dhuftee wajjin piroosesii tiraansplaantii jalqabee birriin waan qixxaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsisee ka'ellee ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara birrii 20,000 si gaafata ji'aan naan jedhanii namoonni si gargaaran jiraachuu qabu waan naan jedhanii natti himanii fi hojjetaa mootummaa jedhanii hojii dhaabee kalee mamchiisisuuf kan inni Finfinnee dhufee Finfinnee taa'aa jiru. Illee abbaa booraan hojjetaa ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin Finfinnee malee hin jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaan qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee jira waan ta'eef nama homaa harkaan qabne kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miichiisatti dabala jira. Amma manna kiinii maashinii wal ga'uu dadhabutti illee jira. Masaadhaanidha kan inni miicamaa jiru. Mootummaan kana keessallee akka nu baruu jechuu barbaada. Tajaajila daayalisisii kanarratti kan gaafataman hospitaala Xuqur Ambassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dr. Abdurrazaaq Ahmad akka jedhanitti. Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadha. Hospitaala mootummootaa keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan community based insurance waan jedhamus waan qabaniifi saniinitti yaalamuu ni danda'u. Keessummoota koo sadeen galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan xumureera an jaallannee gammadaati.